Tole nagaa fi araarri ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maatii koo kan taatan kan biyya keessa kan biyya alaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyo haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu. Baga eeggamtanii gargaaramtanii guyyaa fi sa'aatii kana geessanii isinin jechuutiin jaaladha daawwattoota koo kabajamtoota koo warroonni maatii koo hin taane maatii kootti dabalama warroonni maatii koo taatan immoo waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifamaa isinin jechuutiin jaaladha. Viidiyoon anarra qabadhee dhufee seera uumamaa boqonnaa 3dha. Yeroo darbe boqonnaa 1 fi boqonnaa 2 dubbisnee turre har'a immoo boqonnaa 3 waliin laalla jechuudha. Boqonnaa 3 waa'ee maalii nu barsiisame waliin haa dubbisnu jechuudha. Waaqayyo hubannaa fi ogummaa isaa nuuf haa kennu. Boqonnaa 3 nu dubbisa jechuudha har'a. Namni abboommii cabse kufuu isaa jedha. Boqonnaa 3 jechuudha. Namni abboommii cabse kufuu isaa. Waaqayyo mee jalqabuma irratti maal akka hojjechaa ture waliin haa ilaallu jechuudha. Yeroo darbe ka boqonnaa 1 fi 2 keessatti akkaataa seera uumamaa akkaataa namni itti uumame akkaataa wantoonni lafarratti uumaman waliin ilaalle turre. Har'a immoo boqonnaa 3 namni abboommii cabse kufuu isaa jedha. Mee nufan dubbisa. Bineensa bakkee waaqayyo gooftaan uume hunda keessaa bofti caala haxxee ture. Innis dubartiidhaan dhuguma waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaaba kanaa keessa jiru hundumaa irraa hin nyaatinaa isiniin jedheen. Dubartiin immoo bofichaan nuyi ija mukeetii iddoo dhaaba kanaa keessa jiran irraa nyaachuu ni dandeenya. Garuu muka isa iddoo dhaaba kanaa walakkaa jiru duwwaa waaqayyo ija isaa irraa hin nyaatinaa. Isattis hin bu'inaa. Kanaan achi ni duutu jedheeraa jetteen. Bofichi immoo deebisee fi dubartiidhaan hin duutanii isin ija mukichaa irraa yeroo nyaattanii ijji keessan akka banamu hamaa fi gaarii beekuudhaanis akka waaqayyo akka isin taatanii waaqayyo ni beekaa jedheen. Maal godhe bofichatu asitti dubartittii goyoomsee jechuudha. Kanaaf iyyuu har'a namoonni wantoonni baay'een karaarra nama dabsuutii barbaadu wantoota hin taane karaa hin taanetti nama gorsuutii danda'u baay'eetu jira jechuudha. Waaqayyo hubannaa fi ogummaa isaa nuuf haa kennu jechuudha. Maal taate dubartittiin kun sossobamaa jirtu jechuudha. Bineensa hundumaa keessa bofti haxxee ture jechuudha. Maqaa waaqayyootiin haa ifatamu. Dubartiin kun maal taate bofichaan sossobamte jechuudha. Waaqayyo hubannaa fi ogummaa isaa nuuf haa kennu. Bofichi immoo deebisee fi dubartiidhaan hin duutan isin ija mukichaa irraa yeroo nyaattanii iji keessanii akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaanis akka waaqayyo akka taatanii waaqayyo ni beeka jedheeni. Dubartiin ija mukichaa nyaataaf gaarii ta'uu isaa ija namatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaafis gojomaasisaa ta'uu isaa argite. Ija isaa kutattee ni nyaatte. Abbaa manaa ishee wajjin tureefis immoo ni laatte. Innis ni nyaate. Yommus lamaanuu ijji isaanii ni baname. Qullaa ta'uu isaanii ni beekani. Kana irrattis isaan baala harbuu walitti hulluuqsisanii marxoo ni hojjetatanii jechuudha. Argitanii abboommii waaqayyoo cabsanii jiru jechuudha jarri kuni. Sababii isaa bofaa wanta goyyomsamaniif jechuudha. Duraan jechuudha lacha isaanii garuu qullaa turani garuu wal hin argan jechuudha. Walis saalfatanii sababii isaa waaqayyo waan isaan akka mukicharraa hin nyaanne waan isaan abboomamaniif ijji isaanii waan hin banamneef wal hin argan jechuudha. Qullaa ta'uu isaanii hin beekanii jechuudha. Garuu edda mukicha nyaatanii maal ta'anii qullaa ta'uu isaa beekanii wal saalfatanii maal godhanii harbuu irraa walitti hulluuqsisanii marxoo godhatanii jechuudha. Waaqayyo nutti araaramu. Dhugaa waaqayyo beekadha. Kana booddee namichii fi haati manaa isaa yeroo qilleessi qabbanaan qilleessa'utti waaqayyo gooftaan iddoo dhaaba sanaa keessa otuu adeemuu sagalee dhaga'ani. Isaan waaqayyo gooftaa duraa mukeetii iddoo dhaaba sanaa gidduu ni dhokatani.
argitanii mee iddoo kanatti maal nu hubachiisa namni abboommii cabse yookiin akka nama foonitti gaafa laallu namni waa balleesse tokko amma fakkeenyaaf daa'imti tokko gaafa waa cabsite yookiin gaafa waa balleessite maal gooti haadhaaf abbaa jalaa ni dhokatti jechuudha. Haa dhokattuyyuu malee eessayyuu gahuutii hin dandeessu maaliif deebitee harkuma warraa sanitti qabamti jechuudha. Namnis amma jarri kun isas yoo dhokataniyyuu waaqayyo iddoo isaan jiran ni beeka jechuudha. Waaqayyo dursee beeka maal akka isaan godhan dursee beeka. Isaan garuu maal godhanii akka waan dhokannaan isaan baasu wayii ni dhokatan jechuudha mukkeen gidduu gaafa waaqayyoon argan jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyoon nutti araaramu. Mukkeen waaqayyo gooftaan garuu namicha waamee eessa jirta jedheen. Namichi ati sagalee miila kee iddoo dhaaba keessaa dhagaheen qullaa koo waanan tureef nan sodaadhe nan dhokadhes jedheen. Waaqayyo qullaa kee akka turte eenyu sitti himee jedheen. Silaawoo ija mukichaa isa nani hin nyaatisiniin jedhe hin nyaattanii jedhee isaan abboome sana irraa nyaattaniiree jedheen. Namichis dubartii ishee ati ana wajjin akka jiraattuuf naaf laattetu ija mukichaa maal goote naaf laatte jedheen. Waaqayyo nutti araaramu. Maal goote dubartittiin mukicha ni nyaachiste jechuudha. Ishiinis bofaan sossobamtee waan nyaattee fi ishiin immoo maal goote abbaa manaa ishee nyaachiste jechuudha. Asitti maal godhanii abboommii cabsanii argamanii jiru. Yommus waaqayyo gooftaan dubartiidhaan wanti ati goote kuni maalinni jedheen. Dubartiin bofichi na sossobnaana nyaadhee jetteen. Argitanii dubbii sagalee waaqayyoo asitti abboommii waaqayyoo dhiistee boficha jechuudha. Boficha isa waaqayyoon abaare saniin sossobamtee maal goote ija mukichaa nyaattee jechuudha. Har'a baay'een keenya mee gaafuma ofii keenyan of madaaluyyuu baay'een keenya hiriyyaan tokko gaafa gorsa gaarii nu gorsitu dhiisne maal goona hiriyyaa gadheen ishii karaa hin taanetti nu waamtutti deemna jechuudha. Kanaafiyyuu wanti kun jalqabumarraan jira jechuudha. Gaafa wangeelarraa dubbisne waa baay'ee hubanna jechuudha. Namni tokko waan kana hin balleessin gaafa nuun jedhee maal goona hiriyyaan tokko immoo dhuftee waan kana sirriidha balleessi gaafa jenne gaafa balleessine maal goona hiriyyaa isa duraan nu gorsisan bukkee dhaabbachuu hin dandeenyu jechuudha. Sababii isaa waan inni nu gorsisan waan dinne balleessineef jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyo hubannaa fi ogummaa sanuuf kennu siniin jechuuti jaaladha. Murtoo waaqayyo dabarse waaqayyo gooftaanis bofichaan kana waan gooteef ati horii hundumaa bineensa bakkee hundumaa keessaa abaaramaa ni taata. Ati garaa keetiin lafa irra ni loota. Bara jireenya kee hundumaattis biyyoo ni nyaatta. Ani sii fi dubartii gidduu sanyii isheetii fi sanyii kee gidduutti diinummaa nan buusa. Inni mataa kee ni buruqsa. Ati koomee isaa ni hidditaa jedheen. Dubartiidhaan immoo yeroo ati ulfooftu ani rakkina kee guddaa nan baay'isa. Ciniinsuudhaanis mucaa ni deessa. Kana keessa immoo abbaa manaa kee ni hawwita. Innis aaboo si irratti ni qabata jedheen. Waaqayyo amma immoo namicha ati dubbii haadha manaa keetii waan dhageessee fi ija mukichaa isa ani hin nyaatin jedhe si abboomes waan nyaatteef lafti sababii keetiifis abaaramaa ni ta'a. Atis bara jireenya kee hundumaatti itti dadhabdee isa irraa ni nyaatta. Innis qoraattiidhaa fi baalleewwan siif ni biqilcha. Atis biqilaa lafa irraa ni nyaatta jedheen. Waaqayyo sababii dubartiin jechuudha yeroo baay'ee ciniinsuu irratti lubbuu ishillee ni baha. Ciniinsuu irratti baay'ee miidhamti. Ciniinsuu irratti baay'ee dhukkubsatti. Kuni maal ta'e jalqaba waaqayyo abboommii waan isaan cabsaniif maal godhe ciniinsuu dubartiitti baay'ise jechuudha. Waaqayyo hubannaa fi ogummaa sanuuf haa laatu dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Dhiirri immoo kan akkasitti dadhabee yeroo baay'ee dafqi amma irra yaa'utti kan hojjetee nyaatu maal godhe waaqayyotu murtoo dabarse jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyo hubannaa fi ogummaa sanuuf haa kennu. Ati ammas namichaani ati biyyoodha. Deebitee biyyoo ni taata. Ati biyyoo lafaatis waan kutamteef gara isaatti amma deebitutti dhamaatee dafqitee buddeena ni nyaattaa jedheen.
waaqayyo gooftanii nu haa yaadatu. Dhugaa nama abboommi waaqayyo eegu nu haa taasifatu. Hedduu tokko ulfaata jechuudha. Dhugaa wangeela gaafa dubbisnu waa baay'eetii baranna. Namichi Addaam jedhamas haati manaa isaa haadha warraa jiraataa hundumaa waan taateef maqaan ishee Hewaan jedhamti. Hewaan jedhee moggaase. Innis jiraattu jechuudha. Hewaan jechuun jiraattu jechuudha. Waaqayyo gooftaan Addaamii fi haadha manaa isaaf uffata maal godhee gogaa irraa hojjetee fi itti uffise jechuudha. Waaqayyo dhugaa gaafa kara kanatti deebinu namni tokko jechuudha. Abboommi jechuun waan guddaadha. Namni abboommi jechuun icciitii yookiin waan namni tokko hin balleessina jedhee osoo hin balleessin eeguu. Amma jarri kuni maal godhani? Sababii isaanii bofichaaf sossobamaniif, sababii isaanii abboommi waaqayyo cabsanii waan bofti jedhe sun raawwataniif maal godhani? Iddoo isaaniitiif lakkifamani, iddoo isaaniitii ari'amani, bakka isaanii gadi lakkisanii jechuudha. Kana gochuun immoo waaqayyo nu haa baasu. Amma fakkeenyaaf nuti jechuudha warri mana madaamii hojjennu madaamiin tokko waan kana hin hojjetin yoo nuun jette nuti immoo lakki jennee yoo hojjenne maal goona? Mana ishee keessaa nu baasti jechuudha yookiin mana ishee keessaa nu ariiti jechuudha. Ammas waaqayyo jara kana waan kana firii muka kanaarraa hundarraa nyaachuutii dandeessu. Garuu ija muka isa walakkaa jiru kana ittis hin bu'iinaa, irraas hin nyaatinaa jedheen. Isheen maal goote garuu bofichaan sossobamtee ija mukichaa ni nyaatte jechuudha. Ofii ishiitii immoo erga nyaatte maal taate? Abbaa manaa ishiitiif laatte jechuudha. Lachasaanii sababii abboommi waaqayyo sana abboommi waan cabsaniif maal godhani? Iddoo isaaniitii ni ari'aman jechuudha. Iddoo isaanii akka lakkisaman ta'an jechuudha. Addaamii fi Hewaan iddoo dhaaba keessaa baafamuu isaanii jedha. Ergasii waaqayyo gooftaan kunoo namni hamaa fi gaarii beekuu isaaniitii nu keessa akka isa tokko ta'eera. Ammas harka isaanii hiixatee ija mukaa jireenya immoo fudhatee nyaachuu bara baraanis jiraachuu isaaf hin ta'u jedheen. Waaqayyo isaanitti gadde jechuudha. Kanaafis waaqayyo gooftaan nama iddoo dhaaba Eden sana keessa gadi baase, namichas lafa isaa ofii isaatiin biyyoo irraa kutame sana akka qotu ni godhe. Waaqayyo nama gadi oofee karaa isaa gara muka jireenyaa kennutti geessuu sanaanis ni eegsise. Isa eegsisuudhaafis bukkee iddoo dhaaba Eden gara ba'a biiftuutti kirubeelii fi billaa akka ibiddaa boba'u isa gara hundumaatti naanna'u ni dhaabe jechuudha. Jarri sun akka iddoo isaaniitti hin deebine maal godhe waaqayyoon? Kirubeelii fi billaa qara lamaa akka ibiddaatti boba'u ni dhaabe jechuudha. Iddoo isaaniitti akka hin deebine jechuudha. Maaliif? Waaqayyo baay'eetti waan muufatee fi abboommi waaqayyo waan cabsaniif maal godhani? Iddoo isaaniitti ni ari'aman jechuudha. Dhugaa waaqayyo hubannaa fi ogummaa isaa nuuf haa kennu. Wangeela gaafa dubbisnu waa baay'ee irraa hubanna jechuudha. Waan baay'ee wanti biyya lafa kanaa wanta dubbatamee hin dhumnedha. Garuu gaafa wangeela dubbifannu dhoksaa jireenyaa baranna jechuudha. Kara fuulduraatti maaltu akka ta'amu, jalqaba maaltu akka ture, yeroo dhufaatii waaqayyoo maaltu akka ta'amu maal baranna? Waa baay'ee baranna jechuudha wangeelarra. Garuu baay'een keenya wangeela dubbisuu hin jaalannu, dubbii sagalee waaqayyoollee dhaggeeffachuu hin jaalannu jechuudha. Nutoo maal jaalanna? Waan daqiiqa 5 nama kofalchiisu, waan kinoo yeroodhaaf namatti tolu, waan fedha foonii keenya gammachiisu, wantoota akkasii duukaa fiiguu jaalanna malee baay'een keenya dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuu hin jaalannu jechuudha. Raajii caalu immoo maalidha? Wangeeladha. Namni foonii sobuu danda'a, raajiin sobuu danda'a, garuu wangeelli tasumallee hin sobu. Hallelujaa! Yesus Kiristoos gooftaadha. Wangeelli tasumallee sobuutii hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu wangeela keessatti waa baay'eetii baranna. Waaqayyo iddoodhaas nu nari'ini, dhugaa iddoo nuuf kenname irraas waaqayyo nu nari'ini. Waaqayyo bara jireenya isaa keessatti nu haa yaadatu.
boqonnaa afur yeroo ittaanutti qabadheen walitti deebina. Hanga boqonnaa sadiitti waliin dubbannee jirra. Dogoggora jiruuf dhiifama naa godhaayi. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaayi. Hedduu sin jaaladha, hedduu sin kabaja. Laayikii, sabiskiraaybii, koomentii gochuuti hin dagatiina. Dogoggora jirummoo osoo natti himiin na bukkee hin darbinayi. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti ayyaanni gooftaa siniif haa baay'atu. Nagaan naaf turaa.